Ashama harka fuunee hordoftootaa fi kabajamtootaa fi jaalatamtoota kiyyaa bakka jiraatanii guyyaa har'a naaf geessan isiniin jecha har'a immoo barumsi keenya kan ilaallu akkuma barumsa keenya kanneen garaagaraa waliin barataa turre har'a immoo barumsa keenya marsaa lamaffaa isaatiin walitti deebineeti jirra jechuudha. Inshaallah har'a immoo wanni waliin barannu barumsa keenya kan har'aa keessatti akkaataa xalayaa waamee gammachuudha kan obbolummaa kan itti waliif hojjennu jechuudha. Xalayaa obbolummaa akkamiin hojjenne, akkamiin waliif ergina, akkamiin gammachuu hiriyaa keenyaaf yookaan hiriyaa teetiif qabdu akkamiin akka ibsanne xalayaa gammachuudhaatti waliin ergan waliin hojjennee kan ilaallu ta'a. Warra YouTube chaanaala keenya faaraa taatan xaalibul ilmi 24 subscribe like share gochuun nu hordofaa isiniin jenna. Asumaan immoo gara barumsa keenyaatti isin dabarsa. Egaan kabajamtootaa fi jaalatamtoota kiyyaa akka immoo gara barumsa keenyaatti seenneen appilikeeshinii tokko deemuudha qabna jechuudha. Appilikeeshiniin kunis piiksilaapiidha. Piiksilaappiin immoo wantoota barbaachisoo ta'an kan immoo loogoo haa ta'u piroofaayilii wantoota adda addaa kan ittiin hojjennuuf kan nu gargaaru piiksilaappiidha jechuudha. Asumaan gara piiksilaappii keenyaa deemna. Afaana tura. Akka immoo piiksilaappii keenyarra seenneen erga piiksilaappii keenyarra deemne asirra nu galchaa haala kanaan erga banameen booda asiin immoo mallattoo dilleetii kanarratti kun isa kana ofirraa haqna jechuudha. Erga haala kanaan ofirraa haqnee iddoo kana gara jalatti kan jirtu kana asirra tuquudhaan gara gaalaarii keenya deemna jechuudha. Soom gaalaarii beektuu jiru kanarra cuqaasna. Erga as keessa haala kanaan seennee as keessa immoo ilaallee sanduuqa duwwaa irratti hojjetannu kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Bareedaa kan barbaaddan irra godhachuu amma fakkeenyaaf ani kana haa filadhu. Ergaan haala kanaan hamman barbaadu irraa garanaaf garana harkisee xiqqeeffadhee okkee jedheen banadha. Erga haala kanaan naaf banamee booda kan itti fufnu ta'a jechuudha. As immoo garanarra buune import iddoo jiru kanarra cuqaasna. Erga asirra cuqaasne maal fidachuu qabna? Amma fakkeenyaaf namni tokko quraana gaafa buusanii eebbifama. Xalayaa gammachuudhaaf nama sanaaf erguudhaaf deemna ta'a jechuudha. Amma immoo nama kanaaf xalayaa kana erguudhaaf dursa asirratti immoo barreeffamas ni barreeffannaa. Kan immoo kopiyaa kana fidanna jechuudha. Gammachuu nama sanaa ibsachuu deemna waan ta'eef jechuudha. Erga haala kanaan kopiyaa fidannee asirra kaawwannaa. Kopiyaa immoo kallattii lamaan kaawwachuu qabna. Garjalaatii fi kallattii ganaan immoo barbaanne finnee makiinaa kaawwannaa jechuudha. Erga haala kanaan kopiyaa lamaan keenya fidannee kaawwanne ammallee impoortii deemnee makiinaa tokko finnee haa dhufnu jechuudha. Amma immoo makiinaa kana finnee haa dhufnu. Erga haala kanaan makiinaa kana finnee dhufne makiinaa saal kallattii lamaan keenya jechuudha. Tokko immoo gara gubbaa tokko gara jalaatiin jechuudha. Erga kallattii arfan kana makiinaadhaas kaawwannee xiqqeeffannaa. Erga haala kanaan xiqqeeffannee kaawwannee asirratti immoo wanti nuuf hafu jecha kalama balazaatiin eegaluudha. Bismillahirrahmaanirrahiimiidhaan eegalama wanti hunduu jechuudha. Ammaan immoo jecha bismillahirrahmaanirrahiim jiru koppii godhadha waan hin qabuuf kanumaan koppii godheen galfadha jechuudha. Amma immoo barreeffamaan barbaadu sanaa galchuudha. Ka bismillahirrahmaanirrahiim maashaallah waan jaamu gammachuu kan jalqabatti ibsattu jechuudha. Erga haala kanaan asirra iddoo seerchii kanarra dhufne ani immoo kunoo koppii godhadheen qaba waan ta'eef asumarraan nan galfadha jechuudha. Achitti qeessa
haala kanaan erga kaawwannee maal gochuu qabna? Garanarra deemnee immoo quality barreeffamicha kana xiqqoosaa guddisuudha qabna. Kalarii isaa immoo asumarra tuqaasnee gurraachuma isa sirrii sanarra kaa'uu qabna jechuudha. Originaali asirra dhufan immoo qubee B kanarra tuqaasuun xiqqoosaa guddifnaa akka inni sirriitti mul'atu jechuudha. Asitti immoo quality isaa jijjiiruudhaaf yoo barbaanne immoo haala kanarra yookaan immoo kanarra kaawwachuu dandeenya. Kanuma isinitti tolarra kaawwatte jechuudha. Kunoo amma sirriitti naaf mul'atee jira jechuudha. Erga haala kanaan barreeffannee booda maaltu nuuf hafa? Gammachuu nama sanaaf qabnu ibsachuudha jechuudha. Amma bifa afaan Oromootiin nama sanaaf barreeffamaan eegaluudha. Amma waliin haa barreessinu. Fakkeenyaaf walitti koof ergaa haa ta'u fakkeenya goone walitti kiyyaa kabajamtuuf jaalatamtuu haa jennu. Duraan dursee baga gammadde. Baga firii laffaatii keetii argite. Itti argite haa jennuuni. Baga firii laffaatii keetii argite. Baga kalaama Rabbii kabajamaa nagaadhaan xumurte kan siin jedhu obboleessa kee abdiidha jennu fakkeenyaaf. Congratulations. Asirratti immoo mallattoolee wantoota gaggaarii asirratti keenyaa fi moojiilee gammachuu ibsan as keessaa kennee haa kennuu fi kanuma okay haa jennu. Asirra egaa haala kanaan akka jennee barreeffamni immoo waan nutti baay'atuuf achi xiqqeeffachuu yaallaa amma tokko. Kunoo jala kanarra achi xiqqeessina. Haala kanaan achi xiqqeessaa dhufna. Okay. Kunoo haala kanaan achi xiqqeessaa dhufnee jirra. Erga haala kanaan akkanatti fidannee as bitannaa.
Okay. Kana immoo akka wanti keenya keessatti nuuf ooluuf kunoo erga barreeffama keenya haala kanaan barreeffannee fidannee quality barreeffama kanaa jijjiiruutu nu hafaa jechuudha. Erga haala kanaan fidannee maal goonaa asirra dhufnee immoo kalarii barreeffama keenya kan fidannee kana jijjiirrachuu dandeenya jechuudha. Kalarii barbaannetti as keessaa immoo kalarii nutti bareedu kadas nu jee tokko hidhannee filachuudha qabnaa jechuudha. Kun akkuma asirra argamu kunoo kanneen keessaa kan isiniif ta'u fakkeenyaaf isa kanarraa goonu erga kalarii filannee barreeffama keenya xiqqoo isaa akka sirriitti mul'atuuf as guddifannee jechuudha. Erga haala kanaan guddifannee quality barreeffamichaa ni jijjiirra jechuudha. Erga haala kanaan kunoo quality barreeffamichaa jijjiirreeti jirraa jechuudha. Asirratti immoo erga haala kanaan quality barreeffamichaa jijjiirrannee maal gochuudha qabnaa? Wantoota babbareedoo as keessaa iddoo gaalarii keenya keessaa qabnu tokko tokko ilaallee haa fidannu. Okay, barreessinitti immoo barumsa xumurtee bara 2025 waan ta'eef asii finnee immoo bara kanallee finnee asirratti immoo gara jalaatiin finnee kaawwannaa jechuudha. Yookaan gara gubbaa iddoo banaa kanaa kaawwannu. Okay. Kunoo asirratti immoo obboleettii keenyaaf immoo chaappaa yoo barbaadne yoo itti dabaluu barbaadne asiin immoo deemnee xiqqoo isaa deemnee as keessaa immoo chaappaa fidannee dhufna jechuudha. Okay, erga haala kanaan chaappaa kana fidannee chaappaa kana akka fidanneen baakgiraawundii duuba jiru duuba kaafne jechuudha. Okay, erga haala kanaan baakgiraawundii kana duuba kaafne ni diriirsinaa. Achi xiqqeeffannaa. Kana gara jalaa kana kaawwannaa. Ergas booda immoo mallattoo itti fidannee dhufna jechuudha. Okay, fakkeenyaaf isuma kana fidannee haa dhufnu. Okay, erga haala kanaan asirra fidannee kanallee baakgiraawundii duuba jiru kana remove irraa gochuu qabna jechuudha. Okay, erga haala kanaan remove irraa goone achi xiqqeeffannaa. Akka achi xiqqeeffanneen asirra dhufee nuuf gala jechuudha. Achi harkifnaa. Haala kanaan kunoo xumurree jirra jechuudha. Xalayaa obbolummaa kataan itti walii ergan kana fakkaata. Download goonee baakgiraawundii keenya gaalarii keenya keessatti haa ilaallu. Okay, erga haala kanaan seevii goonee deemnaa gaalarii keenya keessatti kunoo xalayaa obbolummaa haala kanaan walii ergachuu dandeenya isiniin jedha.